osoo mootummaanis hin hubatin uummata keessatti akka gaarii faca'uu danda'e namni kuma hedduutti lakkaa'amu dhumurra gahe. Ilaalaa turre nutis akkuma warri mootummaa waan kana akka salphaatti ilaalee akka salphaatti ilaalaa turre. Dhukkubni kun akkanatti hammaatee miidhaa uummata kanarratti hin geessaa yaada jedhu qabaachaa hin turre. Mirga uummanni biyya sanii qabu uummanni hunduu walqixatti argachuutti jira. Akka mirgaatitti, akka karaa haqaatti. Ayyeegaa Muhammad Aagaa jedhama. Biyya Xaaliyaanii magaalaa Roomarraa. Dhukkubni kun yeroo duraa akkuma amma ta'e Chaayinaatti eegale. Chaayinarraa biyyi lammaffaa inni duratti bobba'e biyya Xaaliyaanii tanaa warri biyya tanaatis ta'e nutis warri biyya tana keessa jirru. Dhukkubni kun dhukkuba akkanatti hamaa, dhukkuba akkanatti ilma namaa duguuguuf deemu kana taanee ta'ee hubanne. Maaliif akkuma dhukkuba yeroo hundaa keessa'u yeroo qabbanarraa gara ho'uutti qilleensi jijjiiramu waan ta'eef dhukkubuma salphaa waan akka kufaa waan akka dufufaa nutis akkanumatti ilaalaa turre. Akkasuma warri mootummaatis dhugaa dubbachuuf hedduu bakka hin kenninee fi dhukkubni Chaayinaa maal fidamaa rakkoo hin ta'uu yaada jedhu mootummaan tarkaanfiin silaa yeroo fudhatamne. Kanaafuu uummanni miidhaan guddaan irra gahee akkuma isinis miidiyaa addunyaa keessatti dhaga'aa turtan dhukkubni kun biyya Xaaliyaanii keessaa naannoon itti eegale dura naannoo Milaanooti. Naannoo Milaanoo maqaan itti yaamamtu Lombaardiyaa jedhamti. Lombaardiyaa kana jalatti ammoo magaalaa adda addaatu jira. Magaalaan beekamtuun keessaa kan namni hedduun kuma hedduutti lakkaa'amu itti dhume. Magaalaan sun magaalaa Beergamoo magaalaa jedhamtu, magaalaa Bireeshiyaa jedhamtu jira. Akkasuma ammallee naannoo san magaalonni adda addaa magaalaa Turiinoo magaalaa hedduu jira. Garuu namni hedduun kan dhume naannoo magaalaa Beergamoo jedhamtu sani. Magaalaan sun magaalaa namni qabaatan keessa qubatu. Keessoo warrummaan biyya tanaatu warri horii qaban warri biyya alaa immoo biyya biraatiyyuu achitti mana biillaa bitatanii jireenya gaarii magaalaa lafa Awurooppaa tan keessatti namni itti jiraatu jedhamee magaalaa dubbatamaa ture waggaa hedduu fi Rabbiin balaa tana fidee dura achumatti namni hedduun dhume. Namnis magaalaa san keessatti yeroo hedduu hin bashannanaa. Reestooraantii adda addaa guutumatti namni biyya tanaa guyyaa kamiisarraa qabee haga gaafa Sanbataatitti namni alaa waa nyaata. Namni mana keessaa waa nyaatu hedduu xiqqaa. Kanaaf namni bakka sanitti waan baay'atuuf namni achitti waan bashannanuuf dhukkubni sun osoo mootummaanis hin hubatin uummata keessatti akka gaarii faca'uu danda'e namni kuma hedduutti lakkaa'amu dhumurra gahe. Dhukkubni kun yeroo duraa akkuma amma ta'e Chaayinaatti eegale. Chaayinarraa biyyi lammaffaa inni duratti bobba'e biyya Xaaliyaanii tanaa warri biyya tanaatis ta'e nutis warri biyya tana keessa jirru. Dhukkubni kun dhukkuba akkanatti hamaa, dhukkuba akkanatti ilma namaa duguuguuf deemu kana taanee ta'ee hubanne. Maaliif akkuma dhukkuba yeroo hundaa keessa'u yeroo qabbanarraa gara ho'uutti qilleensi jijjiiramu waan ta'eef dhukkubuma salphaa waan akka kufaa waan akka dufufaa nutis akkanumatti ilaalaa turre. Akkasuma warri mootummaatis dhugaa dubbachuuf hedduu bakka hin kenninee fi dhukkubni Chaayinaa maal fidamaa rakkoo hin ta'uu yaada jedhu mootummaan tarkaanfiin silaa yeroo fudhatamne. Nutis akkuma warri mootummaa waan kana akka salphaatti ilaalaa turre. Dhukkubni kun akkanatti hammaatee miidhaa uummata kanarratti hin geessaa yaada jedhu qabaachaa hin turre. Dhugaa dura silaa waa'ee rakkoo biyyaa kana akka to'atee dhukkubni kun uummata irratti miidhaa fidaaf hin fiduu jedhee tarkaanfii ka fudhachuun itti jiru mootummaa biyya bulchu. Nuti ammoo akkasuma akkuma waan mootummaan irratti bobbaatu san keessatti yaada keenyas ta'ee ilaalcha keenya isaanuma jalatti hundaa'utu jira.
Mootummaan garuu akkuma duratti sii tuqee hedduu irraa ture waan kana. Daddaffitti osoo tarkaanfiin ka fudhatamu taate namni mana keessatti akka boodarratti lallabni kennamee muummeen ministeeratu gabbahee paarlamaa keessatti eegaa namni hedduun dhume booda mootummaa keessa dhaabbatee rakkoon tun rakkoo nuti uumaa ilma namaatiin jechuun waan akka teekinooloojii doktoroota warra fayyaatiin akkasuma narsootaan akkasuma warra qoodamas keessatti qabu wajjin uummataa wajjin homaa godhuu hin dandeenye biyyi tun ammoo addunyaa biyya amantii guddooti. Kanaafuu paarlamaa keessa dhaabbatee gabbaa nuti dadhabne humna keenya ol ta'e namni jirtan hundu akka amantii teessaniititti gabbaa rabbii keessan kadhadhaa jedhee faayinaalii muummeen ministeeraa dubbate. Haa ta'u garuu mootummaan boodarratti tarkaanfii gaarii fudhatee tarkaanfii gaarii fudhachuun maal asoo namni akkuma duratti sii tuqe durumarraayyuu eegalee mootummaan tarkaanfii fudhattee namni socho'a godhuu dhabe. Namni bakka adda addaa bakka bashannanaa bakka hojiin uummanni biyyanaa kun ammoo uummata hedduu walitti kalaa'u jechuun uummata hedduu akka amma biyyoota Skandinaaviyaa kanaa miti jechuun namni wal dhungata aadaa akka biyya teennaa qaban jechuun hin danda'amu. Namni wal hedduu namni walitti kalaa'a warra biyyaa dhiisinuu warra biyya tana keessa jiru akka wantaatitti yoo sitti dhufan si dhungatanii si hammatanii namni walii nyaataa wal keessa deema. Wanti kun dhukkuba guddaa fiduu gaaboo mootummaanis boodarratti hubatee tarkaanfiin karaa mootummaatiin warri paarlamaa tarkaanfii hatatamatti fudhatanii bakka adda addaatti namoonni akka ramadaman namni akka manarraa gadi hin baane namni akka walitti dhufee nagaa waliin gaafanne namni akka waliin dhunganne namni mitira lama akka addaan fagaatu waan jedhu irratti hundaa'anii namoonni yoo ka deddeeman taate ammoo karaa mootummaatiin wantiin akkatti godhamu yookaan mana hidhaa galchuu yookaan maallaqaan waan adda addaatiin namarratti murtiin akka deemsifamu waan jedhu karaa mootummaatiin waan fudhatameef namni kunuu amma fakkeenyaaf gara ji'a lamaati mana keessaa gadi baanee hin beeknu namni yeroo gabbahu yoo bahes naannoo mana isaa kiiloomeetira 10 naannoo ga'utti waa bitatee sunuu bakka suppermarkaatoo shoppingii godhuuf yeroo dhaytu yoo ammoo waan barbaachisaa ta'e waan akka farmaasii waan barbaachisaa ta'e sunuu naannoo mana keetitti kanarraan alatti namni tokko akka wal keessa hin deemne jedhanii sochoonni sun eega dhaabate booda jijjiiramni jechuun xiqqollee yoo taate namni garaa dhukkubsachuu kanarraa gad bu'e. Haa ta'u garuu biyyi kun hedduu miidhamee namni yoo xiqqaate gara 100,000 ka dhukkubsate. Miidhaan biyyi tuni dhugaa dubbachuuf uummanni kun hedduu uummata gaarii fakkeenyaaf baqataa keenya yaadattaatis yeroo baay'ee karaa bishaanii Liibiyaarraa gara biyya Xaaliyaanii kana yeroo dhufan gargaarsi isaan uummata biyya teennaa kana uummata Afrikaa kana keessaa nuti akka uummata Oromootitti gargaarsa guddaa gaafa socho'a waggaa 4-5 dabre kana keessatti biyya keessatti uummanni Oromoo qeerroon Oromoo socho'a godhaa turte san uummata ijoollee teennaa akkuma biyyaa Itoophiyaa callaa osoo hin ta'in akka Oromootitti dhugaa dubbachuuf haala gaariin nu cinaa dhaabbatanii ijoollee teennaaf assaayilama kennuu dhiisii warroota warra biyyaa qabu warra ilmaan biyyaa qabu warra obboleeyyan faamilii qabu akka isaan fidatan godhanii karaa kanaanis hedduu nu gargaaranii namoonni gariin biyyi tun biyya faashistiitii biyya maalii wanti jedhamu hin jira. Kun dhugaa yeroon sun yeroon lolli biyya teennaatii fi biyya Xaaliyaanii ture sanitti wanti yeroon namni isaaniittis dhumee kennas dhumee jira. Sun yeroo lolaati lola keessatti eenyu biran dabru. Kanaaf garuu naatooni qabanii kana biyyi tun ammoo akkuma duratti siin jedhe biyya amantiitis waan taateef biyya tanatti nama addaan baasanii akkuma nama hunda keessa namni gaariin namni badaanis jirus namni badaan nama jibbus jiraatus daran ammoo humaaniitii qabanii namaaf rifatanii keessoo ijoollee xixiqqoo faayoo sirriitti argan hin jaalatanii hin dhungatanii sitti mataa isaanii tuqanii bohaarsiisanii kanaaf miidhaan isaanirra gahe kun dhugaa dubbachuuf nama biyya tana jira akka nama biyya tana keessa jiru akka haala uummata kanaa beekutti deebii immoo akka ilma namummaatitti illee hedduu nu gaddisiisa.
kun rakkoon gaas callaa miti amma rabbiin waan rabbi fidee addunyaa hundatti balaan tun deemaa jirti. Kanaaf rabbi maa kadhatanii rakkoon jirtu tun akka uummata addunyaa kanarraa deebitu yaaduudha. Kanarratti hojjechuudha. Karaa biraatiin ammoo karaa biyya keenyaatiin uummanni kun fakkeenya bakkuma duratti uummata teekinooloojiin guddatee biyyi tun karaa waa'ee fayyaa kanarratti addunyaa keessatti akka lammaffaatti ilaalamti waan jedhutu amma waa'ee dhukkuba kanarratti dubbatama. Garuu isaan hin dandeenye gara biyya keenyaatti ammoo uummanni keenya dhugaa dubbachuuf rabbimmaan nurraa haa dhaabu malee miidhaa guddatu uummata keenyarra sodaa jedhu qaba. Kanaaf uummanni keenya jireenyi isaa ni beekna akkamitti akka jiraatu rakkoo duruugaa rakkoo uumaatu qaba. Rakkoo nagayaatu biyya san keessatti qaba. Amma immoo dhukkubni kuyyoo irratti dabalame uummanni daran miidhaa guddaa keessa seenuu danda'a. Uummanni keenya harkarraa gara afaanitti jireenyi isaati. Ibin kabaadiyaa keessa jirus waan qabu san fidee magaalatti gurguratee waa bitatee gala. Magaalaa keessa jiru immoo akkasuma guyyaarraa dalageetu waan ittiin jiraatu argatee uummata akkasitti jiraatu. Uummanni keenya dhugaa kan nu yaachisu asoo uummanni keessa jiruu fi uummanni addunyaa keessa jiru hunduu rakkoon isaa tokko ta'ee nutti mul'atu. Keessawuu biyyi keenya sun hedduu uummanni keenya sun hedduu nu yaachisa. Rabbiin akka isaa laalee rakkoo isaa laalee dhukkuba kana rabbiin biyya san akka uummata keenya sanii miine rabbii keenya kadhannaa. Kisasii maaliif amma waa'ee kanarratti haasa'uun keenya waan biyya tana keessa jiru haala addunyaa keessa jiru walumaan argaa jirra. Biyya teenya ammoo amma seenaa waan jiruuf muuxannoo biyya tanatti arginuu fi muuxannoo biyya biraa keessattis dhageeffannu. Wanni kun ammoo uummata keenya fi akkuma atuu jettee barnoota ta'uufiitti jira. Kanaaf amma fakkeenyaaf Ameerikaa keessa akkuma duratti Piraayim Ministeeriin Xaaliyaanii dubbatee wanti kun dhukkubni kun rakkoon fidu jechaa ture. Ameerikaa keessatti biyya guddatan keessa Ameerikaan biyya tokko akkanuma dhukkubni Chaayinaa huccuu Chaayinaati homaa faayidaan qabu hin dhaabbataa hin badaa jedhee dubbate Tiraamp mataan isaatu televizyiina uummata addunyaa fuula dura dhaabbateeti. Boodarratti immoo harka kennanii har'a rakkoon jirtu sun miidhaa tarkaanfii fudhachuu dhabuurraa waan yeroo san uumame daddafanii ibin Chaayinaarraa eegalame Xaaliyaanitu itti aanee eegas biyyoonni Awurooppaa biyyoonni akka Ispaanish itti aante garuu Ameerikaan mataan siituu haala jiru kanarraa barnoota tokko osoo hin argatiin uummanni isaanii barnoota osoo hin kenniniif duuti hagana geettu uummanni kuma meeqatti lakkaawamu 100 meeqatti lakkaawamu dhukkubsatee 1 meeqatti lakkaawamu dhumuutti jira. Kanaaf nuti gara biyya keenyaa yeroo deebinu akkuma durattis tuqee uummanni keenya nuti rakkoo adda addaa qabna. Haa ta'u garuu mootummaan amma akka ilaallutti tarkaanfii adda addaa fudhachaa jiranii bakka adda addaatitti. Garuu haalli tarkaanfiin amma isaan fudhachaa jiran kun quubsisaa miti. Kana yeroo jedhu mootummaan biyya sangaa biyyi sun hunduu isaaf takka dhugaa biyyi sun fakkeenyaaf amma uummanni naannoo lafa fagoo lafa gammoojjii lafa naannoo adda addaa keessa jiraatu naannoo karaa Baalee karaa Harargee karaa Wallaggaa namni kun fageenya Finfinnee irraa jiru kuni keessa lafa gammoojjii tana keessatti dhukkuba kanaa jiraachuu uummata hin beekne jira. Dhukkubni uummanni kun kominikeeshinii hin qabu. Raadiyoo hin qabanii wanta adda addaa kan itti fayyadamatan hin qabanii garuu mootummaan uummata kana keessatti bakka hundatti karaa haala barbaachisee ta'e irratti uummata kana akka inni rakkoon guddoon addunyaa irra geettituun akka irra hin geenye muuxannoo biyyoota amma keessa jiruu fi biyyoota alaa kana keessaa argatanii daddaffitti uummata kana bakka adda addaatitti keessa uummanni baqataa bakka adda addaatitti walitti fidanii qubsiisantu jira. Kanaaf uummata kana daddaffitti mootummaan yookaan dhaqqabu taate malee dhugaa dubbachuuf miidhaa amma biyya alaa tanatti keessatti godhamte daran biyya teenya irratti gayuuf deemaa. Kanaaf ammoo mootummaan uummata gargaaruu callaa osoo hin ta'in uummanni ammoo mootummaa dhaga'uutti jira. Uummanni fakkeenyaaf yoo bakka rabbiin itti kadhatan masgida yookaan ammoo mana bataskaanaa haa ta'u bakka adda addaatti argamina wanti jedhamuuf jibbaa amantii yookaan ammoo amantii irratti dhiibbaa fiduufi miti. Ilmi namaa
balaan amma deemaa jirtu tun balaan rabbi fide tun akka namoota keenya kanarratti hin buuneef namni mana taa'ee rabbii isaa kadhachuu danda'a dhuga namni walitti dhufee bakka tokkotti rabbii kadhachuun gaarii garuu haalli jiru haalli har'a addunyaa keessatti deemaa jiru hiyyeessan nuu kenna. Kanaaf yoo har'a jiraanne boru ammallee walitti deebinee rabbii keenyas akka amantii keenyatti waaqa keenyas kadhachuu dandeenya. Haala amma jirutti garuu uummata keenya kana cinaa dhaabbachuuf warroonni abbootiin amantii, warroonni abbaa gadaa, warroonni ammoo biyya keessatti uummata cinaa dhaabbatan, warroonni uummata irraa yaamaman olomaa'onni keenya akka gaariitti uummata keessatti qoodama godhanii uummanni kun balaa amma deemaa jirtu kanarraa akka of eegu godhuun dirqama nama biyya teenyaati. Dirqama uummanni keenyas ammoo haala mootummaan irratti bobba'e kanarratti waan mootummaan isaaniin jedhu dhagayanii akkasuma keessoo warroonni damee siyaasatiin biyya keessatti argaman yeroo damee haala siyaasatiin addaan fagaannu miti. Dhaabbii adda addaa qabnaa, dhaabbii siyaasatii fi hojjannaa yeroo jennutti osoo hin ta'in yeroo tokko taanee rakkoo har'a rabbiin uummata addunyaa kanarratti buuse kana uummata biyya teenyaa akka inni balaala'u, akka inni rakkoo tana jalaa miliquu danda'u irratti walii galanii warri siyaasaa Oromoo keessa jiraatan haa ta'anii siyaasaa guutuutti warri biyya keessa jiru sabaaf sablammoonni hundi tokko ta'anii waliin dhaabbatanii uummata kana balaa amma deemutti jiru kana jalaa akka inni ba'u rabbii wajjin irratti hojjechuun dirqama. Uummannis ammoo waan mootummaan heera mootummaan dabarse akkaataa mootummaan itti dhukkuba kana jalaa uummanni akka bahu irratti waan inni hojjetu qoodama guddaa kaarrisiisuun itti jiru uummata biyya keessa jiru. Akkuma duratti siituu amma uummanni biyya alaa kana jiru rakkoon qabu fedhillee yoo taate mootummaan cinaa jirti. Uummanni biyya teenyaa ammoo akkuma duratti tuqee uummata guyyarraa dalagatee waa gurguratee maal jedhee faajee jiraatu malee uummata miindaa qabaatee miindaa san eeggatee akkasitti jiraatu miti. Rakkoon karaa lamaan jirti. Tokko uummanni yoo wal keessa ka deemu taate hundumaa. Lama yoo ammoo manattis ka deebi'u taate mana keessa ka taa'us taate beeltis dhukkuba lammaffaati. Beelatu uummanni yoo beela'ee taa'uu callaa osoo hin ta'in boru ammoo qabaata irratti illee bobba'utu mala. Maaliif an beela'ee ollaa kee anaa beelan jiru ati na biratti akkamitti nyaatta jedhee namni biyyi sun ammoo hin beeynaa karaa nagaa eeguu irratti illee rakkoon adda addaa biyya keessa as duraa akka jirtu ni hubanna. Kanaaf rakkoo guddootti uumamaa jechuu barbaadeetti namni yoo beela'u taate. Garuu amma waa lama takka fakkeenyaaf mootummaan naannoo adda addaatti socho'aa godhaa jiran ni argina. Naannoon isaan socho'atti godhan naannoo Finfinnee, naannoo hospitaalonni adda addaa jiran, naannoo karaan ispaaltii namni socho'uu danda'u, naannoo namnis yoo iyyanna isaa san namni biraa itti dhaga'u malee lafa gammoojjii lafa fagootan uummata fagoo uummata baadiyyaa naannoo adda addaa keessa jiru kan namni quba qabu hin jiru dhugaa dubbachuun. Kanaaf kun amma mootummaan waan danda'een uummatuma naannoo isaa jiru ollaa jiru kayoo iyyannoo qabaatan naannoo saniitis dhaga'u abbootiin maanguddoonni biyyaatis dhageettu osoo hin ta'in uummata fagoo jiru lafa gammoojjii jiru kana kayoo inni namni iyyanna isaa jalaan dhageenyu yoo qilee akkoo manooyye jedhanii gaafan ijoollee yoo ati iyyitu qilee gubbaa dhaabbattee qilee santu sagalee teessan sii deebisa. Yoo lafa gammoojjii tana yoo qileen sun deebisteef malee iyyannoo isaa san namni isaa dhaga'u hin jiru. Kanaaf tokko mootummaan waan danda'een uummata kana naannoo Finfinnee uummata jiru zeetaa fi waan adda addaa qabatanii uummatuma naannoo san jiru baraaruu osoo hin ta'in uummanni biyya sanii guututti uummata biyya saniiti. Mirga uummanni naannoo Finfinnee qabu, uummanni daawwee qaachan jiru, uummanni daawwee sarar jiru, uummanni raahituu jiru, uummanni beeltoo fi kurkurruu jiru, uummanni madda walaabuu jiru, uummanni dalloo bunaa jiru, uummanni boorana jiru. Hundi isaatu uummanni Dambidolloo jiru, ka Wallagga jiru, ka Walloo jiru, ka Shawaa keessa bakka hunda jiru, ka Goojjam jiru, ka Gondar jiru, uummanni kun hunduu ka Tigraay keessa jiru uummata biyya sanii.
mirga ummanni biyya sanii qabu ummanni hunduu wal qixatti argachuutti jira akka mirgaatitti akka karaa haqaatti garuu ummanni sun keessoo amma ummanni lafa gammoojjii jiru kun yoo fudhanne ummata biyya teennaa sanii hundaaf akka biyya Itoophiyaatitti ummata dallaa biyya Itoophiyaa tahee jiraatee ture waggaa hedduu 1960 irraa qabii eeguma gaafa sochooni maanguddoonni keenya Jeneraal Waaqoo faan socho'a biyya karaa Somaalee kanaan godhanirraa eegalee ummanni sun takkaa nagaya argatee hin beeku. Takkaa mana isaatti deebi'ee hin beeku. Waggaa 50 har'aatis baqata. Waggaa 50 har'aatis rakkata. Har'as gaafa silaa biyyi nagaya taatee biyya san biyyi dimokiraasiin bulutti jirti biyyi mirgi ummataa argamee gaafa jedhanitti dhugaa waan hedduu nama gaddisiisu keessaa karaa dalloo naannoo dalloo bunaa madda walaabuu kanarratti naannoo kanatti wanti godhama uummanni keenya haalli inni itti jiraatu hedduu nama yaachisa. Kanaaf mootummaan iji mootummaa magaalaa guguddoo fi bakka namni qabaatan hedduun jiru irratti osoo hin ta'in bakka hiyyeessi rakkataan Itoophiyaa keessa jiru hunduu jiru irratti karaa mootummaatiin ilaalchi yoo godhame akkasuma abbootiin qabeenyaatis warri qabeenya qaban warruma isaanitti kalaa'u fayyidu galeessaa kana osoo hin ta'in gabbaanii fagaatanii naannoo adda addaa keessatti Oromiyaa keessa bakka adda addaatitti rakkataa kana cinaa yoo dhaabbatan mirgi rakkataa kanaa yoo eegame biyyi sunis nagaa ta'uu uummanni biyya san keessa jirus nagaa ta'uu danda'a. Karaa biraatiin ammoo warroonni biyya alaa keessa jiru ammas haala karaa adda addaatiin sochooni adda addaa godhamaa jira. Rakkoon irra uummata keenya irratti uummanni nuti har'a biyya alaa jirra. Yooma fedhallee yoo taatee dalagannee jiraanna. Dalagus baannu ammoo har'a waan nyaannu waan hin dhabnu. Uummanni sun har'a bishaan dhuguu hin qabu. Uummanni sun har'a waan nyaatu hin qabu. Dhugaa dubbachuuf asirratti wanti an tuquu barbaadu maanguddoota tokko naannoo madda walaabuu kan jiraatan warroota 1961 karaa biyya Somaalee deemanii mootummaa gabrummaa Abisiiniyaa san jala uummata keenya baasu waggaa hedduuf wareegama godhaa turan har'a naannoo ganda isaanitti galanii gariin ija dhabanii gariin qaamni isaanii irratee gariin gurraan dhagahuu dadhabanii gariin miila kan qabne muka bakkumatti deebi'anii silaarra biyya isaanii biyya abbaa isaanii biyya akaakayyuu biyya ababayyuu isaanitti deebi'anii bakkatti hirkatan dhabanii muka baalaa irra ciisutti jira. Waan hedduu nama yaachisu. Kana mootummaan sitti yaadutti jira. Mootummaan uummata kana to'achuutti jira. Uummanni sunis akkuma uummanni naannoo biraa uummata san qabu uummanni sunis mootummaa tokkoma walitti qaban. Nutis yoo taate uummata kanarraa dhalanne uummanni kun uummata keenya uummanni kun uummata waggaa rakkoo keessa ture. Uummata qotatee akka nama Oromiyaa iddugaleessaa kanallee midhaan argatee yookaan ammoo waan adda addaatiin daldalatee jiraachuu danda'u miti. Kanaaf uummata kana nulleen warri ala jiru akkuma amma eegalame kanaan daddaffitti yeroo itti dheeressu osoo hin ta'in hatattamaan namni bakka jiru akkuma ijaaramaa jiru karaa sikkoo mandoo kanaan haa ta'u akkuma hawaasatti haa ta'u akkuma shoosha adda addaatitti haa ta'u daddaffitti uummata kana gargaaru obboleeyyan keenya ilmaan keenya biyya alaa keessa jirtan yeroon tun yeroo hamtu. Uummanni keenya miidhaa guddaa keessa jira. Ani isinitti isin hunduu uummatuma kanarraa dhalattan, isin hunduu uummata kanarraa baatan, uummanni kun ammoo waan rakkoo har'a dubbachuu hin dandeenye. Dhugaa amma yeroo ergaa kana dabarsu sagalee tuna irratti. Maaliif viidiyoo Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiin dhaqanii achitti maran ta'u namoonni hedduun addunyaa kanarra jirtan obboleeyyan kee arguu hin dhabdan si'a. Kanaaf seenan eenyummaan sabummaa seenan oromummaa nu gaafatti uummata kana cinaa dhaabbachuuf bakka jirtan hundatti boruu itti seenofta. Dhukkubni kuni akka seenaatitti hin ka'a. Dhukkubni akkanaa akkuma isin hunduu yaadattan waggaa 100 waggaa 200 dura
keessawoo biyya Itoophiyaa sanitti nama miliyoona meeqatti lakkaa'amu kafite yaadatu nuti gaa umriin jiru seenaa keessatti yaadannaa jechuu barbaadeeta. Akkasitti dhukkubni yoo uummata keenya keessatti faca'ee har'a dhukkubni sun biyya san keessatti kababal'atu taate seenaa baddutu uummata keenya mudata. Kanaaf nuti ammoo boru itti sheenofna waan amma biyya keessatti waa'ee dhukkubaa kanarratti warri biyya alaa jiru jabaanne biyya jiru keessa hundatti namni wal dhaga'uu danda'u bakka jirtu ilmaan Oromoo bakka jirtan hundatti Oromoos ta'ee gosaa namoonni biraatis sabaaf sablammoonni biyya sanii rakkoon biyyuma Oromiyaa keessa jirti jechuuf miti bakka adda addaatti jiraachuun mala. Dhugaa dubbachuuf ammoo uummanni keenya fi uummanni naannoo Oromiyaa jiruu fi uummanni naannoo gara biraa jiru garaagarummaa qabaa. Kana jechuun namni hunduu ni hubataa. Rakkataan osoo jiru, dhukkubsataan osoo jiru, keenya kun ijaara hin qabu. Keenya kun nama isa yaadatu hin qabu. Keenya kun akkuma nama gara nama akka Keeniyaa yookaan akka Somaaliyaatti uummata ilaalamu jira. Keessa uummanni karaa gammoojjii Harargee, gammoojjii Baalee, gammoojjii karaa Booranaa fi Gujii kuni hedduu uummata garasitti achi eegisanii garuu uummata santu dallaanu ta'e gaafa lola Somaalee warri yeroo san jiru yaadanna. Somaaliin garasii nu dhoofti, warri waraanni Dargii gara naannoo dhawaa miidhaa xiqqaa miti nama xiqqaa miti namni yeroo san naannoo sanitti dhume. Kanaaf uummata kalee dallaanu ta'e kan uummata kalee nu gargaaree har'a haala irra geenye kanaan amma fedhillee yoo taate afaan keenyan dubbanne afaan keenyan barreeffamne haala irra geenye kanaan uummata nu ga'e waan ta'eef uummata cinaa dhaabbachuun dirqama sabummaatii fi dirqamni rabbiitis nutti jira. Kanaan uummanni keenya hunduu waan kanarratti akka wal dhageeffame akka uummata keenya cinaa dhaabbannu isaanii jedha.